Oromiyaa bakkoota adda addaatti ajjechaadhaa fi saamichi itti fufee jira jechuudhaan uummanni himataa kan jiru irratti odeeffannoo ammaaf dhaqqaban akka qabna. Odeessa keenya gama biraatiin dhimma hulaa galaanaa dhiyeenyatti Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin mallatteessitee wal qabsiisuudhaan Ameerikaan yaaddoo jabaa gaanfa Afrikaatti deemaa jiruuf nan yaaddaa hoggaa jettu. Gama biraatiin immoo gamtaan Afrikaadhaa Soomaaliyaa fi Itoophiyaan dhimmoota ammeessa jiran irraa akka of qusatan jechuun mul'atee jira. Gama biraatiin immoo lammiileen Somaalilaandii gammachuu isaanii ibsachaa kan jiranii fi dhimmoota kana faana wal qabsiisuudhaan odeeffannoowwan ba'aa jiran irratti wanta walitti qindeeffannee akka qabna. Odeeffannoo gama biraatiin naannoo Amaaraa Dabra Biraan keessatti dhukaasni faannoo fi loltoota mootummaa hedduutu gaggeeffamaa kan ture hoggaa ta'u kanaa wajjin wal qabsiisuun odeeffannoo naannicharraa ba'aa jiru maali kan jedhu harkaa qabna. Kabajamtoota hordoftoota keenya kunniin qabxiilee hangafoota oduu sanaa keessaa isaan muraasa hanga dhumaatti nu faana bu'aa oduu saatanaa kan isinitti himu an Leencoo Eliyaasiim. Kan isin hordofaa jirtan Milkii Miidiyaa Neetwoorkidhaan gamanumaan gara bal'ina odeeffannoo keenyaatti isin dabarsina. Oromiyaa bakkoota adda addaatti saamichaadhaafiidhaan uummata irratti gaggeeffamaa jiru hammaatee deemaa jiraachuun dhagahamaa kan jiru hoggaa ta'u haaluma kanaan godina Bunnoo Baddallee aanaa Cawwaaqarraa odeeffannoon nu bira ga'e tokkos akka jirutti rakkoon hamaan naannichatti uummata irratti gaggeeffamaa jiraachuun eerame. Kaadiroonni mootummaadhaan gubbarraa hanga gadii jiran haalota adda addaa ittiin uummata saamanii fi maqaalee adda addaa ittiin uummata yakkanii mana hidhaatti guuran haala garaagaraa qopheeffachuudhaan yakkoota adda addaa uummata irratti raawwataa akka jirantu dhagahamaa jira. Hawaasa qulqulluu maqaalee adda addaa moggaafachuudhaan maqaa adda addaatiin maallaqa isaan hin qabne irraa guuraa kan turanii fi gibiraa fi gargaarsa adda addaa jechuudhaan maallaqa hedduu irraa saamaa erga turanii as haalli kanaan dura ittiin guuraa turan isaan hanqachuurraa ammas humna qabanitti fayyadamuudhaan hawaasa karaa irratti dhaabanii dirqamaan saamaa akka jiranii fi namoota waan kana dura dhaabbatan mana hidhaatti darbaa akka jirantu himamaa jira. Ammajjii 3,2024 aanaa Cawwaaqaa ganda caffee magartuu irraa obbo Hassan Ahmadee jalaa beeyladaa lamaa fi Abbaas Usmaan kan jedhamu jalaayis akkasumas horii lama gareen loltoota mootummaas ta'e kaadiroonni isaa milishaa itti bobbaasuudhaan akka saaman kan himamaa jiru hoggaa ta'u qonnaan bultoota qabeenya isaanii saaman kanaas hidhatti darbuudhaan rakkisaa akka jiranidha kan jiraattonni dubbatanii. Dinagdee fi siyaasni harkatti kufuu kan hubatan kaadiroonni mootummaadhaan ajandaa deebisanii of ijaaruu jedhu yaadatti qabatanii dararaa Oromiyaa keessa jabeessanii jiraachuudhaa fi qabeenya uummataa saamuun jireenya dhuunfaa isaaniitiif oolfachuu akkasumas Oromummaa balleessuudhaafis dhamaa jiraachuu isaanii kun gara badiitti sirnichi deemaa akka jiru kan hubachiisuu fi rakkoowwan hamaa hangana hin jaamne uummata irratti geessuudhaa fi aggaammii hamaa akka ta'e hawaasni naannichaa dubbataa jirani. Odeeffannuma wal fakkaatuun kibba lixa shaggar Anatolee keessattis loltoonni mootummaa dargaggoo Oromoo tokko mana hidhaarraa baasuun ajjeesuun himamaa jira. Lubbuun adeemtotaa loltoota mootummaa biratti akkuma salphatti kan ilaalamu hoggaa ta'u yeroo ammaa Oromiyaa keessatti namuu yakka tokko malee qabamuudhaan mana hidhaa keessatti kan darbatamu hoggaa ta'u guyyootaaf akkasumas baatiiwwan muraasaaf erga mana hidhaa tursiisanii booda mana hidhaa sana irraa baasuudhaan ajjeesanii dirree gubbaatti gatuunis amala taasifamee jira. Dargaggoo Nagoo Dabaleem guyyaa muraasaan dura hidhattoonni sirnichaa sababa tokko malee Anatolee magaalaa Baatuu keessaa qabuudhaan erga hidhanii turan booda guyyaa ammajjii 3,2024 mana hidhaa waajjira poolisii magaalichaa keessaa baasuudhaan ajjeesanii dirree gubbaatti akka gatan jiraattonni naannichaa yaada miidiyaaf kennan dubbatanii. Dhimma hulaa galaanaa barbaaduu Itoophiyaan erga ibsitee as muddamni garaagaraa dhagahamaa kan ture ta'us ammatti erga Itoophiyaan Somaalilaandii wajjin waliigaltee mallatteessitee karaa galaanaa argachuu ibsitee asitti muddamni gaanfa Afrikaa keessa jiru akka malee jabaachuun mul'ataa jira. Somaaliyaa guddittiinis lola guddaa Itoophiyaatti kaasaa muddama jabaa uumaa kan jirtu hoggaa ta'u biyyi wal dhabdee keessa Itoophiyaa waliin jirtu Ijiptis dhimmicha akka malee hafarsaa fi oowwisaa jiraachuun mul'ataa jira.
Kanuma sababeeffachuudhaan Ameerikaan muddama gaanfa Afrikaatti dabalaa jiru ni yaaddaa kan jette yogguu ta'u, waliigaltee Itoophiyaa fi Somaalilaand raawwataniin muddama dhalate hordofee Ameerikaan yaaddoon qaba jechuun mul'ate. Waliigaltee ulaa galaanaa ishee argamsiisu Itoophiyaan bulchiinsa beekamtii addunyaa hin qabne waliin erga taasiftee booda biyyoonni lixaa birmadummaan Soomaaliyaadhaa akka kabajamu gaafachuun dhagayamaa jira. Yuunaayitid Isteet birmadummaa fi kabaja daangaa Rippaabilika Federaalaa Soomaaliyaa kan bara 1960 beekamtii kenniti kan jaan dubbiimaan ministeera alaa US Maatiiw Miilari. Kanaan dura gamtaan Awurooppaa, liigiin Arabaa akkasumas Masriin birmadummaa Soomaaliyaa akka kabajamu gaafachuun mul'ataa ture. Michuu keenya kaan waliin yaaddoo keenya jabaan ibsanna ja'anii muddama gaanfa Afrikaatti guddataa jiru yoo ibsan. Qaamonni hunduu dippiloomaasiin akka furan gorsina jechuudhaan kan dubbatan hoggaa ta'u Itoophiyaan garuu waliigalteen Somaalilaand waliin raawwatte seera cabsee akka hin qabne ibsuudhaan ejjennoo ishees ifa goote. Uummata miiliyoona 4.5 kan qabdu Somaalilaand Somaaliyaa irraa adda baatee bahuu kan ibsite bara 1990 takkatti. Haa ta'u malee beekamtii idil-addunyaa hanga ammaa hin qabdu. Akkaataa waliigalteen Itoophiyaan qarqara galaanaa kiiloomeetira 20 bal'atu buufata humna waraanaa galaanaa fi daldalaaf oolu Somaalilaand irraa ni argatti. Somaalilaand immoo faallaadhaan daandii xiyyaara Itoophiyaa yookiin Itiyoo Telekoom keessaa qooda hammiinsa hin ibsamne akka kennamuuf himamee jira. Dabalataan Itoophiyaan adeemsa keessa qorannoo erga taasiftee booda akka beekamtii kennituufis walii galanii jiran. Somaalilaand akka naannoo ishee tokko taatetti kan ilaaltu Soomaaliyaan garuu waliigalteen kun birmadummaa ishee akka sarbu ibsitee cimsitee mormaa jirti. Hanga Eertiriyaan walaba baatee jalaa kophaa taatutti Itoophiyaan hulaa galaanaa qabaachaa turte. Eegasii tajaajila daldalaaf buufata Jibuutiitti kan isiin kireeffattee itti dhimma bahaa turte. Waliigaltee ulaa galaanaa argachuu Itoophiyaan mallatteessitee wajjin wal qabsuudhaan Soomaaliyaanis gara lamatti qoodamuudhaan kanneen Somaalilaand keessa jiran gammachuu isaanii ibsataa kan jiran hoggaa ta'u, warreen Soomaaliyaa guddittii jala jiran ammoo mormii isaanii kallattiiwwan adda addaatiin itti fufuun mul'ataa jira. Kanuma sababeeffachuudhaan dhaabbileen garaagaraa gamtaa Afrikaa, dhaabbata mootummoota gamtoomanii fi liigii Arabaa fi biyyoonni adda addaa yaaddoo qabanis ta'ee ibsoota garaagaraa baafaa jiraachuun isaanii mul'ataa jira. Oduu biraatiin naannoo Amaaraa Dabra Birhaanitti dhukaasa gaggeeffamaa tureen yoo xiqqaate namoonni 5 ajjeefamuu maddeen hospitaala naannichaa miidiyaatti himuun dhaga'amaa jira. Roobii darbe naannoo Amaaraa magaalaa Dabra Birhaan keessatti dhukaasa gaggeeffamaa tureen yoo xiqqaate namoonni 5 lubbuu isaanii akka dhabanii fi hojjetaa hospitaalaa dabalatee namoonni 4 akka madaa'an maddeen hospitaalichaa miidiyaatti himuun dhaga'amee jira. Namoonni 2 magaalaa Dabra Birhaan jiraatan yaada isaanii miidiyaaf kennan akka jedhanitti dheengadda waaree boodaa fi kaleessa yoo xiqqaate sirni awwaalcha namoota 7 gaggeeffamuudha kan dubbatani. Magaalaa Dabra Birhaan keessatti roobii darbee dhukaasni akka ture itti aanaa kaantiibaadhaa Badiluu Wubisheetii fi jiraattonni naannichaa ifatti ragaa ba'uun dubbatani. Akka jiraattonni jedhanitti hidhattoonni garee faannoodhaa fi humnoonni mootummaadhaan dheengadda ganamarraa kaasanii lola guddaa naannichatti gaggeessaa kan turan hoggaa ta'u kallattii magaalattii garaagaraatti lolli deemaa akka ture himani. Waan roobii mudate ilaalchisuudhaan kaleessa ibsa kan baasan magaalaa Dabra Birhaanii fi koomaandii poostiin naannoo sanii humnoonni finxaaleeyyii miidhaa qaqqabsiisuuf yaadee karaa qaxxaamuraatiin gara magaalattii seenee akka ture kan beeksisan hoggaa ta'u kana hordofees raayyaan ittisaa akkasumas humni dafee dhaqqabaa naannoo Amaaraa humnoota nageenya magaalattii waliin ta'uudhaan oopereeshinii qindaawaa fudhateen yeroo gabaabaa keessatti sochiin magaalaa gara jiruu idileetti akka deebi'u godhuudhaa fi humnoota faannoo naannichatti sochiiwwan garaagaraa uumuudhaaf yaalii godhanis tarkaanfii jabaa irratti fudhachuudha kan beekse. Koomaandii poostiin kun taatee dheengadda rakkoo nageenyaa jee kanaan lubbuu namaarra miidhaan dhaqqabuu ibsa isaatiin kan beekse hoggaa ta'u haa ta'u malee ibsa baase kanaan namoota meeqarra miidhaan akka dhaqqabee fi lakkoofsi kaayame kan dhugaati immoo kan sobaati waan jiru irratti waan mirkaneessu tokkollee hin jiru. Oduu biyya biraatiin biyya ollaa Itoophiyaa Keeniyaan hoogganaa humna saffisaa simachuu hordofee Suudaan ambaasaaddara isii Keeniyaa jiru gara biyyaatti waamuun himamaa jira. Mootummaan Keeniyaadhaa ija humna deeggarsa saffisaa Mohammad Hamdaa Daangaloom Hemeetii simachuu hordofee Keeniyaatti ambaasaaddara ishee Kamaal Jubaaraadhaan gara biyyaa akka deebi'uun guyyaa kaleessaa waamuun dhaga'amaa jira.
Akka gabaasa Suudaan News Agencytti ministeerri dhimma alaa Suudaan Ali Al-Saadiq Keeniyaatti ambaasaaddara Suudaan gara biyyaa akka deebi'u waamee jira. Akkasumas gocha badii kan akka misooma bu'uuraa fi qabeenya namoota dhuunfaa barbadeessuu hoogganaan humna saffisaa raawwateef beekamtii kennuu dhabuu isheetti Al-Saadiq balaaleffatee jira. Ambaasaaddara ishee waliin erga mari'attee booda hariiroo Suudaanii fi Keeniyaa kana booda qabaachuu dandeessu kan murtaa'u ta'uu eeramee jira. Mootummaan Suudaan garee finciltoota gargaaruu hoogganaa fi deeggartoota garichaa simachuudhaa fi humnoota diinaa naannicha keessa jiran waliin shira xaxuudhaa jechuudhaan Keeniyaa yakkaan himate. Guyyoota muraasa darban keessa hoogganaan humna saffisaa Suudaan kun Yuugaandaa, Itiyoophiyaa, Jibuutii fi Afrikaa Kibbaatiin simatamee jira. Buufata xiyyaaraa Finfinneetti aangootaan simatamee kan jiru hoggaa ta'u akkasumas Naayiroobitti shubbisa aadaatiin haala ho'ateen pirezidaantii Keeniyaadhaa Wiiliyaam Ruutoon simatamee ture. Taateen kun mudachuun duratti pirezidaantiin Suudaan Abdul Fattah al-Buhaariin biyyoonni garaagaraa hooggana humna saffisaa kanaa akka hooggana biyyaatti seera qabeessa ta'etti simachuu haaluudhaan simannaa akkanaa kanaaf Suudaan tarkaanfii barbaachisaa fudhatti jechaa kan inni ture. Waraana Suudaanitti mudate hordofuudhaan hawaasni dippiloomaasii Suudaan waajjira isaanii kaartuum gadhiisuudhaan buufata doonii Suudaanitti biiroo banatanii kan isaan argaman. Suudaan gahee Keeniyaan IGAD keessatti qabdu haaluudhaan Ruutoon Hemeetii waliin hariiroo daldalaa qabaas jee jira. Finciltoonni humnoota deeggarsa saffisaa Suudaan mootummaa Suudaan irratti ka'uudhaa fi humnoota mootummaa Suudaan waliin wal waraanaa jiraachuun isaanii ni yaadatama. Kabajamtoota hordoftoota keenya odeeffannoon saatanaaf qabannee dhiyaanne hanganuma waan ta'eef hanga dhuma sagantaa keenyaatti nu faana turuu keessaniif galatoomaa jechaa odeeffannoo itti aanuun hanga deebinee wal agarrutti yeroo gaarii qabadhaa.